And people are finally welcome to come in their own space and place, and look how they come. It feels electric. The atmosphere here is, you can't describe it. People are singing, people are walking, people are dancing, people are cheering. Just wow. It's like Eid. Yeah. Eid looks the same. Eid is more colorful. Yeah. Because people wear different clothes. And then when they start praying, it's amazing. You know, like, I used to listen to this prayer. It's beautiful. My wife did some pictures, and so it's amazing. Just recently we had the Prime Minister fly over the place with his helicopter, his presidential helicopter. Which one? I think I uploaded that video but not on the live. You see how crowded it is? It's a beautiful day today. There's a lot of people. Always sunshine. Yes, they're more busy here. They should all close it. No one's crying. I think no one's crying here. Everyone's crying tears of joy, if anything. Look at this. Groups like this form and people just start singing. Let me try and get this without moving. There are millions and millions of people here. Please send me your flags. Tell me from which countries you guys are watching. I'd love to know. This is amazing. Actually, into every single street, like in that direction, this direction, this direction, everywhere you go, it's just spilling out. All you can see is just people everywhere. I want you guys to share with me as well. This is really historical. This is indeed historical. I've never seen anything like this. And you're based here? Yes, I'm based here. Is that a priest crying? No, guys, this is not a priest crying. It's some religious oration that's happening. How do I feel that? Oh, I didn't see the questions. Thank you for your comments, guys. I'm trying. Yeah? I'm on live. I'm Facebook. Oh, okay. But will it connect to my account? Yeah. Sorry, Abdul Karim? Thank you. Guys, this is my cameraman, Abdul Karim. And my other cameraman. And the manager of the hotel. And the rest of the world. Welcome to the Irreecha Peace Festival 2019, where Oromo people have gathered to celebrate
For the first time in 150 years, people were being killed just for speaking their language, and today people are singing in their language, raising their... There's all sorts of flags here, actually. All sorts of cultures, regions. I wish you were all here at Uga. Let me show. There's so many groups of young men who are singing and cheering. Oops, sorry guys. That's okay. No, I've accidentally zoomed on my own face. That's fine. It's such a pleasure. Yeah. Okay, I'm gonna get another angle. Yeah. Facebook Live, we're continuing. Thank you. I'm trying to get different views, but the shadow is big. I think I need to go back to where I was before. Welcome, welcome to everyone who's coming on. Welcome, welcome. Welcome to Finfinne, welcome to Oromia. What people have been holding in for more than 1 century, people are letting out. What people's parents and grandparents never thought they'd be seeing, they're watching today. Yeah, apparently 7 million people, but I can only see a certain amount. But every road you can see is basically covered. This is the only view I have. Kun dhugumaa guyyaa seenaa qabeessaati, guyyaa kan hin dagatamne keessa takkaate. I will never forget this day for a very, very long time. Kama Facebook Live gubbarra osseentanii baga nagaan dhuftanii isiniin jennaa. Kunoo biyya Oromiyaa magaalaa Finfinnee handhuura biyya Oromiyaa jechuu keessatti argamnee jirra. Hayyoota keenya qeerroo fi qeerritti kenniin tokko tahanii as dhufan.
Tokumai lo ana kafaka to asi. Wow. Sorry guys, I can't tell the guy who's crying to stop. What do you think, guys? Maybe we should go into the crowd. Let's go, yeah. Let's go into the crowds. The white one, that one. The zoom one. Do you have a wide one? Yeah. So Panther Media doing a great job. Abdulwasi, good stuff. Thank you. Do you have a message to say? It doesn't matter, English or Amaharu, whatever language you want. It's a historical day, Majid Chukatisi. Yeah, I would love to thank you first of all. Yes, you come and visit your country, and I appreciate everybody come here and see this whole thing. And yeah, let's keep it up. Yeah. That's your weapon of choice. And then we've got Busy in Action. Oh, they're on horseback. People are coming on horseback. No? Yep.
What I'm going to do, guys, is we're actually going to go down into the street and we'll continue the Facebook Live. So bear with me. Speak in Afan Oromo. Okay. I'll speak in Afan Oromo and in English. I think Oromo people know the significance of today and how important it is. Guyyaan har'aa kan gammachuu kiyyaate gammachuu kan ittiin dhagaamne keessa takka kan isiniif ibsuu hin dandeenye keessa takka amma natti dhagaamee jira. Oromoon asitti walitti bakka takkatti walitti gahuun uffata aadaa isaanii bareechisanii uffatanii asitti argamuun isaanii gammachuu guddaa qabna. Anillee gama kiyyaan dhufee akkuma abjuu yookiin akkuma manaamaa natti fakkaate asitti argamuun kiyya. Ammallee namni bifa Oromoon bifa adda addaa uffatanii as dhufuu isaanis dargaggoof warra qeerroof qeerrittiif warra maanguddooti warra hayyoota kenna harka guddaan isaa gabbu'anii achi jiran nullee gama achi deemuuf qophoofnee jirra. Akkasumas ka waggaa 150 namni kanuuf wareegamanii ka uf dhukkubsatan sammuu ofii tuttuqanii namni ka mootummaa warra durii keessa Oromoo tuttuqaniitu kunoo Oromoo nama bakka kana akka gaarii nagaan ga'anii jiranii guyyaan kun qoricha isiniif haa ta'u. Viidiyoon kana isiniif dabarsee namni ka biyya ka Finfinnee keessa hin jiraanne kunoo nu waliin bashannanaa nu waliin gammadaa nu waliin as tura isiniin jedha. Fedhiin kiyyaa amma gabbu'eetiin ummata waliin deddeemuu xiqqaa kaameraa kiyya yookiin nama biraatti dabarsa yookiin ufuma kiyyaan deemanii laalla. Security bakka kanallee baay'ee it's a very tight security here. Gaafilee faayyonaaf qabatanii isiniif hin deebisa rakkoon qabu gaafiin keessan gaafadha afaan Oromootiin isiniif deebisa. Daqiiqaa gara 15 dura Prime Minister Dr. Abiy helikoptera isaaniin samii gubbarraa ol bahee baga irreechin isinii ga'ee jechuudhaa fi waan takka takka gaffacaasee uummatatti nullee kunoo amma gabbuunee Facebook Live kana odoo hin citin an gabbuu fedha amma kan ummanni na waliin jiru busy taane isaanii waraabuu fedhani kakaasuu barbaadani anillee Facebook Live kana dhaabuun fedhu. Is it possible to go downstairs? Alright, so I'll start heading off and let's see what we can do. I don't even know what to say. Hey, it's poor internet connection. We're cutting out, guys, but we're going to try our best anyway. I'm a bit scared. No. Maybe if you take it. Do you want to walk? You don't have to go out. Okay, so just a little bit. Just record the people. You can say something too if you like. You can tell people where we are, where the people are singing and stuff, and then come back. Akkuma agartan kana live tokko tufa irratti karaan amma agarru kun karaa airportii garsiisa kun gama duraatiin waajjira pirezidaantii Oromiyaatii kan jiru karaan kun dheeraa kiiloomeetira fagoodha achirraa eegalee akkasiin deemuudhaan gamanaan as deebi'ee bakka reefuu gubbaadhaa isin garsiisaa jirru gara addabaabaayii masqalaatti deemama jechuudha. Namoonni miiliyoona 7 hamma 10tti tilmaamamuutu asitti argama jaanii miiruma uummataa isin garsiisuudhaa fi gubbaadhaa gadi buune ni agartanii. Uummanni abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf fi akka karaa qaxxaamura garaagaraatiin
magaalaa Finfinnee keessa qaxxaamuree deemaadhaa jira. Asitti foolleen gadaadhaa yookiin immoo qeerroon sakatta'aadhaa jiran abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffachuudhaaf akkanatti dhiichisaadhaa deeman jechuudha. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Fayyaadha maal godhu jirtan asii? Ayyaana irreecha kabajuuf. Akkasii? Harkaa qabdan kun maaliin? An harkaa. Kun inni kun? Aadaadha kaa. Ayyee? Maal maqaan isaa? Maqaa isaallee dhugaa yaa waadaa aadaa. Ulee abbaa gadaa. Mali? Volta a vedere porta che no. Abat. Mali hundu kan mana hati ikut baju kan. Bullo bne banna. Hah? Mal. Bullo bne rap. Agar dia akan hah? Cena, foto kena jalan. Nagaa uummata keenya, nagaa biyyaa, nagaa magaalattiidhaa eeguudhaaf kan federaalaa, kan poolisiin Oromiyaa akkasuma immoo poolisiin Finfinnee bira dabree immoo qeerroo fi qarreen foolleen gadaadhaa nagaa uummata akkasitti eeguu jiran jechuudha. Takka takkaan sakatta'anii gamas ol dabarsanii.
Injera chota hai. Chalo. dapat dapat ini kasih nih. Hello. Dapat dapat kasih nih kalau bapak. Mana tadi dah? Kemarin pak. Foto kita share ini. Amma sih? Amma? Qeerroo fi qarreen akkasuma uummanni bal'aan Oromoo sabaaf sablammoonni garaagaraa tokkummaa jaalalaa fi injifannoo argatan kana karaa naamusa qabuun magaalaa Finfinnee Oromiyaa irratti akkuma agartan kana ayyaaneffachaaf ol keessa yaa'uu jiran jechuudha. Nageenyi uummataatii fi magaalattiidha akkasuma immoo biyya akkaan eegamaadha. Namni tokko sokkisu hin jiru jechuudha. Waanuma ayyaana sana irratti xiyyeeffachuu malee namni tokko waa qabatee deemuu akka hin dandeenye sadarkaadhaan akkaataa itti eedoon itti ta'u leenjifamanii yaa'anii jiran jechuudha. Kun amma qarmammee gama tokkooti. Qarmammeen kun namoota garasitti achi deeman kan sakatta'an jechuudha.
Akam jirt. Hai. Akam. Tayya. Akam. Nagaa. Roma waraabuu jira. Gammachuu kan. Akam jirtan baga nagaan dhuftan. Garamitti deemu jirtan maali uummanni akkana yaa'e kun? Muuda kaa kun maalii qaba waggaa 150 booda. Waggaa 150 actually. Booda dirree kanatti waggaa 150 booda dirree kana walitti deebine. Tole. Asii buqqaani. Tole. Itti keenna asii buqqa'e Oromummaan asii buqqaate. Tole. Aadaan asii buqqa'e gadaan asii buqqa'e irreessi asii buqqa'e injifannee waggaa 150 booda asitti deebine jiraannee kana arguun galata rabbiiti. Waan guddaa. Maaliif dhuftanii qabaaree kun miliyoonii wal keessa yaa'aa jira hin argita. Baga gammaddan. Baga waliinuu gammaddan. Baga handhuura biyya teenya Finfinnee keessatti rabbiin wal nu garsiise. Baga ijaanis rabbiin waan kana isin garsiise umriidhaan dheerettanii. Ammas umrii dheeradha. Amiin amiin. Galatooma. Akkam jirtu? Nagaa. Fayyaadha. Akkam? Maali garamitti deemu jirtan? Guyyaa irreecha hora irreechatti feessuuf deemaa jirra. Tole. Kana waggaa gammoojjii deebinee asitti argamu keenya kana. Waa guddaa waan nama gammachiisu. Dhiiga baay'een rakkoo baay'een caccaba baay'een dhufe. Inni irraa ka'ee isiniin gammachuu qabna. Rabbiin galanni haa ga'u jenna. Rabbiin galanni haa ga'u. Uummanni baay'eedhaami? Baay'ee keessallee baay'ee maali kan lakkaa'amu miti. Number of millions. Galatooma. Galatooma. Hayyee wal agarra. Akkam jirtan? Garamitti deemu jirtan eessarraa? Laayifii irra jirtan? Irreecha deemu jirra. Eenyu maqaan kee? Maqaan kiyya Mudii Usmaan jedhama. Eessarraa? Adaamarraa. Adaamarraa? Garamitti deemu jirtan? Gara irreechaa. Nama kana arguu keessaniif maaltu isin dhagahama? Baay'ee gammannee jirra. Galatooma. Nu galatooma. Sinillee hin jaalanna. Galatooma. As hoteela kan. Amma agartan kan ummata kibbaa Sidaamarraa isaanis kibbarraa kaanii ayyaaneffachuudhaaf gara hora Finfinneedhaa deemaa jiran. Kagama saniin agartan kun. So irreeffannaan kan Oromoo qofaa akka hin taanee fi akkasuma immoo sablammoonni Itoophiyaa keessa jiranis akka dhufanii ayyaana kana kabajaa Oromoof Oromummaadhaatiif akka deemaa jiran afaan isaaniitiin zeekkaraadhaa deemaadhaa jiran. Ummata Sidaama akkam nagaa fayyaadha? Akkam fayyaadha? Fayyaa. Gaarii. Eenyu? Abbuun jaamaa. Abbuu tole eessarraa? Akkasii? Biyya tokko gaa? Ayyee ayyee. Galatoo haa ta'u. Haa ta'u.
Akkam nagaa? Fayyaadha? Gaarii online si bakka Akkasi? abiyyoon daddafoo Gaarii wal barnoota gaarii. inboxiin ol Yaa ta'u galatoo. Kuni bakka qarmammee duraati bakka reefuu irraa dhuferraa asittis foolleen gadaadhaa sakatta'aadhaa jiran gara horaatti achi ce'uudhaa fi asittis sakatta'an inni jira jechuudha. Naannoon amma argamnu kun naannoo hoteela intarnaashinaala Hyatt Regency jedhamu naannoo san irratti qarmammee duraa irratti sakatta'u jiran jechuudha. Namni hundinuu sakatta'ameeti seena jechuudha. Ayyaana kana irratti akkuma agartan namni miiliyoona hedduutti lakkaa'amu kan hirmaate yoo ta'u Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammoonni garaa garaatis akka irreessa kana irratti argaman tu mul'ata jechuudha. Sakattaani kun nagaa magaalattii nagaa biyyattiidhaatiif akkasuma immoo nagaa uummataatiif akka ta'e sadarkaadhaan akka jirutti kan himamu.